Eh? Ay. Ma deebus jechuun waan nasi gaaf suuta waluma daayiloogi kominikeeshinii Gaaffii dalgamaa nama gaafattee fi kiristaana maaltu garaagara godhame. Pheenxeen amantii miti mi? Jedhi. Pheenxeen ikkoo maqaa moggaasa maqaati la. Amantii miti jedhi pheenxeen ayyee amantiidha pheenxeen. Moggaasa maqaati pheenxeen. Musliimni amantiidha. Musliimni amantiidha. Amantii. Ragaasi kannu. Kan keenya immoo ragaasi kannu. Moggaasa maqaati. Okay, kanaafuu pheenxeen amantii miti mi? Hin jedhu mee deebisi dhiira jedhan. Moggaasa maqaati kiristoos yesuusitti amanne. Aboo pheenxeen moggaasa maqaati isin jedhan pheenxeen amantii miti mi? Sirbaa sibiraa dhaggeeffannaa mootummaa waaqayyoon dhaaltu jedhan waan sirbituun Amoos keessaas dubbisi. Maansinqoo keessan muuziqaa keessanirraa fageessaa jira waaqayyoon fageessinurraa waan tana. Makiinaa keessa jira. Makiinaa eenyu? Makiinaa keessa jira gara churchiin deemaa jira. Makiinaa dhaamsi kaa muuziqaa? Makiinaa keessa taa'ee jira. Makiinaa eenyu? Makiinaa namaa kan moo kan kee? Kan kee moo kan namaa? Kan addunyaa kootiin an deemaa jira. Waddujaan kee gara waldaa deemaatii muuziqaa caffaa taphata? Lakkinni waldaa dhaqaan jiru. Anaan waldaa biraan maali itti lallabdu hin dhoowwitu waan akkanaa kanarra? Ati koo namatti lallabdeef namatti himteef nama galame yoo abbichi of maa hiriyyaan nama kana akkam seenta? Makiinaan kan keen jiru? Jira. Maa viizaa bilaashuu hin qabda makiinaa bilaash akkamitti hin qabne? Jiraan siin jedhee maanii makiinaa qaba. Maal makiinaan qorqorroodha obboleessa koo makiinaan qorqorroodha. Ekkoo meegaa fe'ansi gaafadhuuf deebiinaati. Obboleessa koo ati dhaggeeffadhu moggaasa maqaati pheenxeen malee pheenxeen. Kan eenyu sinii moggaasa? Sitti meem kan addeekkabeesse sitti. Gaaffiyansi gaafachuuf jedheef deebii maal isa warra kan burjaajeessitu. Wallaahi laal nama laal daaqoonii miti laal ati dheengadda dhufte yaa bibi nuti amma tokko torba sooshaal miidiyaa irra jira. Daaqooni succuurraa baasnee faarfataas luubaas ivaanjelis hundi asirraa yaasne waa'uma takka amantiin qabnu kiristaana Iyesuus fudhachiifne yaane ati kaleessa dhuftee waan hin jedhin suutan hojii deemis hin jenne hin dandeessin hojii deemu nuti warra xayyaaraan deematu konkolaataan deemta. Walii gallee suuta jedhe waan sin jedhe amantiin kiyya islaamaa qur'aanaatu islaamni amantiidha jedhe ati amantii ni qabdaa dura nama amantiin qabne wajjin naasaa'u kan amantiin qabu yetta. Ana amantiin qabu siin jedheera. Amantiin kee Yesuusi. Kiristoos Yesuusitti amaneen siin jedhe. Kiristoos amantii teeti. Isatti amanee. Kiristoos amantii keeti. Isatti amaneen. Fidi Kiristoos amantiidha kan jedhu. Anatti samana abbaa kootti samana mana abbaa koo iddoon jireenya baay'eetu jiru. Iddoon jirutti dhufeen isin fudhee. Waaqayyotti amanaa jedhe. Anatti samanaa'edha. Waaqayyotti amanaa jedhe. Anatti samanaa'edha. Okay, waaqayyoon itti amanaa jedhe san waaqa kami? Ati koo iddoo akkasiin baqataa sin dhaggeeffadha yeroo baay'ee. Ati koo isa anatti amanaa ammalee nu dhaggeeffadhu goobas. Waa takka homaatu dhaggeeffachuun yakkaa miti. Sirbaa hun dhaggeeffattaa sagalee waaqayyo waan an dubbadhu dhaggeeffadhu kanaarra caala. Walii gallee? So waan jedhe waan Yesuus jedhe hin fudhatta? Waan Yesuus fudhannaa inni namoota biraa musliimota meeqatu amanaa jiran harkatti. Meedis musliimaat lukkuu hantuuta tokko kan musliimaan amansiisu hantuuta mana gartee islaamaa galu hantuuta waan si jedhe san dhiisi nuti waan asirraa raawwachuu hin argitaa bar garee shaadaa garee hasaaraatiin adda baate waan si jedhe waan wangeelli kun jedhu addunyaa ni amantaa ni fudhatta. Amannaan hin barsiisaa jira maaliif irratti jedhe ka uma jedhe gabaabse kaasa maal akkas maaliif an hin fudhu ayyee boqonnaa takka wangeelli si bira jira amma jira waldaan ishi wangeela Yohaannis boqonnaa 30 naa dubbisi wangeela Yohaannis boqonnaa 30 naa dubbisi wangeela Yohaannis boqonnaa 30 maal jedhe Yesuus itti fufee Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkan dhageetti naan farada
farada. Farada. Firdii Firdin ani ani faradus qajeelaa. qajeelaadha. Isa faradutti amandalaa nuyi kana dagati. Bas jedhe Firdii fuula isaa dhuftaati. yaa goobasii kiyya. Mee waan sagalee waaqayyootiin dabalini ani akkaan dhageetti naan farada. Firdin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu. Yaada isan ergee duukaan bu'a malee jedhe. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Yesus Kiristoos humaa gochuu hin danda'u jedhe malee humaa gochuu hin danda'u jedhe moo hin danda'a jedhe? Homaa gochuu kan hin danda'u kan inni jedhe abbaa kootiin malee ofii kootiin waa gochuu hin danda'u jedhe. Dhaabbadhus waan biraatti dabalin waanuma jiru waan barreeffama ittiin dabalin si dabalama guyyaa fi malee itti dabalere malee itti dabalere abbaa kootiin malee waa gochuu hin danda'u jedhe. Akkana jedhe Yesus Kiristoos waa gochuu ni danda'a? Hin danda'e. Dandeenya